Hiikni maqaa Maariyaam kan jedhu jecha lamarraa dhufe. Innis Maariyaam. Maar jechuun damma jechuudha. Yaam jechuun immoo soorata qulqulluu jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota onnee Sawaa YouTube nageenyi fi jaalala Kiristoos lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nuti nagaa keenya galanni Sillaaseef haa ta'u. Isinis lafaa fi iddoo jirtanitti Waaqni keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isaa duuka bu'ootaaf kenne isiniifis kenne bakka jirtanitti nageenyi jaalala isaa akka isiniif baay'atu hawwii qabnaa nagaa nuuf akka nuuf taatan hawwii keenyadha. Maqaa isaas galateeffannee maqaan ishee yoomiyyuu biraa hafuu kan hin dandeenye maqaan haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyaam kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akkuma tanaan dura beektanitti dandeettiiwwan daa'immanii yookaan daa'imman maal beeku kan jedhu sagantaa qabannee turre marsaa tokkoffaa akkuma galateeffamee jirutti marsaa lammaffaadha kan nuti har'a sagantaa dandeettii daa'immanii irratti isiniif affeerree jirra. Hanga xumura viidiyoo keenyatti akka daawwattan warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo chaanaaliin kun kan Ortodoksii Tawaahidooti kan waa'ee amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaaf kan dhaabbateedha waan ta'eef isin barsiisaa isin gorsaa subscribe taasisuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna. Warroonni chaanaalii keenyaaf maatii keenya duraan taatanii jirtan immoo viidiyoo keenya kana like godhuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u like godhaa isiniin jenna maqaa Waaqayyootiin. Sagantaan keenya akkuma itti fufaa jira. Sagantaa keenya kutaa lammaffaa dandeettii daa'immanii jalqabneeti kan nuti jirru. Hanga xumura viidiyoo keenyatti daawwadhaa, share taasisaa namoota hunda biraan akka gahochan like taasisaa isiniin jenna. Walitti keenya waamicha keenya kabajjee guyyaa har'aa dandeettii daa'immanii irratti maal wanta isheen beekturraa maal hagam akka beektu yookaan dandeettii isheetirraa waan beektu isiniif dabarsuudhaaf guyyaa har'aa keessummaa taatee yookaan dandeettii daa'immanii irratti affeeramteeti kan isheen jirtu. Isheenis waamicha keenya kabajjee nuuf dhiyaatteerti. Eenyu akka taate asumarraan maqaa ishee ni bartu. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Waamicha keenya kabajjee baga nagaan nu dhufte siin jenna. Eshi dursaa gara gaaffii deebii keenyatti osoo hin darbin dura maqaan kee eenyu akka ta'e daawwattoota waliin bari. Tolee duraan dursee na kabajanii oolmaa daa'immanii kan jedhu kanarratti waan na kabajanii affeertaniif maqaa Waaqayyootiin guddaa isin galateeffadha. Itti aansuun maqaan koo Faarfattuu Feenet Katamaa jedhama. Faarfattuu Feenet Katamaa waamicha keenya hordoftee guyyaa har'aa keessummaa nuuf taate dandeettii daa'immanii irratti nuuf dhiyaatteerti. Bara tajaajilummaa keetii Waaqayyoon si haa eebbisu siin jenna Faarfattuu Feenet. Gaaffii keenya jalqabnaa. Gaaffiin keenya tokkoffaan akkana jedha. Amantaa jechuun maal jechuudha? Amantaa jechuun maal jechuudha? Akkasumas amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kana kan hundeesse eenyudha? Jedha gaaffiin keenya. Amantii jechuun abdii jabduu jechuudha. Amantaa keessatti waa lama ilaaluu hin dandeenye. Innis amanuu fi amanamuu. Amanuu jechuun Waaqa ni jira jennee ani jaayina karri kan ni jira jennee amanuudha. Amanamuu jechuun immoo abboomisaa dheennee isaa wajjin araaramuudha. Amanamuu fi qabnaa jechuudha. Amantii kan hundeesse Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa kutee foon isaa lolaasee kan nu hundeesse jechuudha. Innis amantaa biroorraa adda taasisu amantaan keenya kan amantiin kan namoota hundeeffame nama akka keenyaan cubbamaatu hundeesse. Garuu amantaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu hundeesse. Kanaaf amantaan keenya amantii biroorraa adda taate. Waaqayyoon si haa eebbisu, sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Gaaffii keenya akka gaariitti nu deebisteerti kan jirtu Ortodoksii Tawaahidoo kan hundeesse Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Keessattuu yommuu amantaa kaanirraa adda kan ishee taasisu Gooftaa keenya hundaa'uu isheeti. Akka amantaawwan kaanii nama akka nuyi ittiin hin hundoofne jettee kan jirtu Waaqayyoon si haa eebbisu. Gaaffii keenya lammaffaatti dabarraa. Gaaffiin keenya lammaffaan immoo haatinya qulqulleettii durbee Maariyaam waggaa meeqa lafa kanarra kan jiraatte jedha.
Haadha keenya qulqulleettiin durbaa Maariyaam waggaa kan lafarra kan jiraatte waggaa 64 marsaan isheetiin 64 jechuudha. Haati keenya qulqulleettii durbaa Maariyaam waggaa 64 lafa kanarra jiraattee jetteeti kan isheen jirtu Waaqayyoon si haa eebbisu sagalee jireenya si haa dhageessisu. Gaafii keenya sadaffaarra geenyeeti kan jirru gaafiin keenya sadaffaan immoo hiikni maqaa haadha keenya qulqulleettii durbaa Maariyaam yookaan hiikni maqaa Maariyaam jedhu kun maal jechuudha jedha. Hiikni maqaa Maariyaam kan jedhu jecha lamarraa dhufe. Innis Maariyaam. Maar jechuun damma jechuudha. Yaam jechuun immoo soorata qulqulluu jechuudha. Waaqayyoon si haa eebbisu. Gaafii keenya afuraffaarra geenyeeti kan jirru. Gaafiin keenya afuraffaan immoo maal jedha? Abrahaam jechuun maal jechuudha? Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee abbaa saba hedduu jechuudha. Waaqayyoon sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Gaafii keenya shanaffaarra geenyerra innis waa'uma Abrahaamiin kan wal qabatu. Mucaan Abrahaam eenyu jedhama? Mucaan Abrahaam Waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. Abrahaam mucaa isaa Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessee jira. Mucaan sun eenyudha maqaan isaa? Mucaan Abrahaam Yisaaq jedhama. Mucaan Abrahaam Yisaaq jedhama. Gaafiin keenya torbaffaan gaafii keenya jahaffaanis hiikni maqaa Yisaaq jedhamu maal jechuudha? Yisaaq jechuun maal jechuudha? Akkamiin Yisaaq ta'e? Yisaaq jechuun kolfaa jechuudha. Sababni isaas kan jedhameen yommuu Sillaaseen mana Abrahaam yommuu deemisan sa'a Abrahaam sa'a qalee fi akka keessummaatti keessummeessee wannu jennaan keessummeessee wanchumaan Sillaasonni ati mucaa hin argattaa jedhaniin Saaraan jechumaan ni seeqxee hin kofalte jechuudha. Seeqxee kana maqaan isaas Yisaaq jedhama jedhanii itti himan. Kanaaf sababa kanaaf Yisaaq kolfaa jedhame jechuudha. Yisaaq jechuun kolfaa jechuudha. Waaqayyoon si haa eebbisu sagalee jireenyaa si haa dhageessisu obboleetti koo. Gaafii keenya torbaffaarra geenyeeti kan jirru. Gaafiin keenya torbaffaan immoo faarfannaa jechuun maal jechuudha? Ati amma faarfattuudha. Namoonni baay'eenis faarfannaa kee qilleensarra ooleera waan ta'eef ni beeku jedhee yaada. Kanaaf faarfannaa jechuun maal jechuudha jettameeti? Faarfannaa karaa sadii ilaaluu dandeenya. Isaanis galateeffachuu, kadhachuu, barumsa dabarsa. Faarfannaan waa sadiin kan of keessaa qaba jechuudha. Warroonni haga ammaattis hin beekne faarfannaa jechuun galateeffachuu, waaqa nu ol jiru yookaan waaqa humna guddaa qabu kan jijjiirachuu akkasumas barumsa karaa namni irraa barachuu danda'u haala salphaatiin karaa nama barsiisuu danda'amudha. Waaqayyoon sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Gaafiin keenya saddeettaffaarra geenyetti gaafiin saddeettaffaan immoo ati faaruu baastataa akkuma dura jedhe faarfannaan kee gadhiifameeti kan jiru akkamiin gara faarfannaatti dhufte? Akkamiin gara faarfannaa kanaatti dhufte? Dursuma mana amantaa keessatti deddeebi'aa turte moo erga faarfannaa baastee yookaan faarfannaa hojjetteeti kanatti? Jalqaba yeroo duraa dammaa kiyyaan kaasee mana amantaatti deddeebi'uun hin jaalladha ture. Akkasumas haadhatii duraan mana amantaatti tajaajiltuu turte isheenis na jajjabeessitii mana amantaa dhaqee akkana baradhu jettee na jajjabeessitee tureyyuu. Faarfannaa kanatti dhufuun kiyya yookaan yommuu dhufu dhaqu ijoollee wajjin faarfannaa baasne sun isaanii faarfannaa baasnaa jennaan. Anis galeetanan harmee kootti hime. Harmee kootti himnaanis shaggaadhaa maarreen jettee wanta na barbaachisu naaf guutte. Kanaaf faarfannaatti kan na kakaase harmee kootii fi ijoollee wajjin baasee isaanii fi maatii kootu. Yaadni kee faarfannaa hojjechuudhaaf ammas kam yaadaa jirta? Yeroo gabaabaa keessatti? Yeroo duraa yeroo ammaa kanas waaqayyo jedhe waaqayyo wajjin boodatti faarfannaa hedduu hojjechuu ni danda'a jedhee yaada. Waaqayyoon si haa gargaaru faarfannaa hedduu akka hojjettus abdii qabna. Mana isaa keessatti akka deddeebitee maqaa Waaqayyoo akkuma daa'imummaa keetiin kaastee maqaa Waaqayyoo faarfachuu jalqabde kana hanga xumura keetitti illee bara tajaajilummaa keetii si bareedee bara dhufaatii isaa mirga isaa akka dhaaltu siin jenna. Gaafiin keenya saglaffaan immoo faarfannaa makee nu faarfattaa
faarfannaa kee kan faarfattu jedha gaaffii saglaffaan faarfannaa kee nu faarfattaa gaafa kurnaffaa itti deemna gaaffii saglaffaan faarfannaa kee kan faarfattudha jechuudha. Dalaking kakaste afaan keenya nuuf saatte daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbise qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya jaalala keenya kaastee afaan keenya nuuf saaqte daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbiste qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya nu tuffaatamoodha fuula namaa duratti ati garuu jaalala kee nu hammateetti ofitti galata kee Gooftaa uumaa lafaa fi samii maqaan kee galatu yaa ilma Maariyaamii jaalala kee kakaastee afaan keenya nuuf saaqte daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbiste qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya atuu jaalala keetiin hunduma kan hojjettu baraan bootee jiraata yoomuu hin jijjiiramtu mana keetti oolchenne galata kee dubbannaa eegdee nu kunuunsitee nun geesseeruu kanaan jaalala kee kakaastee afaan keenya nuuf saaqte daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbiste qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya atuu fuulanii laatu laphee malee haa Gooftaa isaa namni tuffatee atoo ulfina laata dhukkubsataa fayyistee du'aa bollaa kan kaastu kan kee nu taasifattee maqaan kee ulfaatu jaalala kee kakaastee afaan keenya nuuf saaqte daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbiste qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya qorumsarraa nu oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaa'ii gadaa keenya wanta har'aan nu geesseef guddisni si jaajanna akka qulqulluu Daawit waan tokko si kadhanna isa hamaa nuuf yaadu qaanessi diina keenya badiinsarraa nuuf eegi yaa Gooftaa biyya keenya jaalala kee kakaastee afaan keenya nuuf saaqte daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbiste
qorumsarraan oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaayi kadhaa keenya qorumsarraan oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaayi kadhaa keenya wanta har'aan nu geesseef guddisne si jaajanna akka qulqulluu Daawit waan tokko si kadhanna isa hamaa nuuf yaadu qaanessi diina keenya badiinsarraa nuuf eegi yaa Gooftaa biyya keenya jaalala keen kakaastee afaan keenya nuuf saaqxee daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbistee qorumsarraan oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaayi kadhaa keenya qorumsarraan oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaayi kadhaa keenya jaalala keen kakaastee afaan keenya nuuf saaqxee daa'imummaa keenyattis galataan nu dubbistee qorumsarraan oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaayi kadhaa keenya qorumsarraan oolchii eebbisi bara keenya akka garummaa keettis ragaayi kadhaa keenya. እሺ ኦፖሌቲኮ faarfannaa ergamoota si'a dhageessisu faarfannaa nu faarfattee jirta sagalee jireenyaa si'a dhageessisu mootummaa waaqayyoo si'a dhaalchisu akkanumatti mana isaa keessatti nama tajaajilee boruuf arraaf faarfattuu mana isaa boruuf immoo dhaaltuu mootummaa isaa akka si taasisu waaqayyoo irraa abdii qabnaa gaafiin keenya inni dhumaan jechuudha waa'ee gaafii fi deebii keenya maal jetta mee waa'ee gaafii deebii keenya maal sitti dhagama gaafii akkanaa gaafatamuu keetiif maaltu sitti dhagama wanti sitti dhagame nuuf himtaa jechuudha. Waa'ee gaafii deebii keessatti baay'ee gaariidha. Haalli kunis baay'ee gaariidha. Daa'immaniif keessattuu daa'immaniif baay'ee gaariidha. Daa'imman yommuu dhalatan qulqulluudha isaa. Yommuu qulqulluu kanarratti immoo yommuu oboo oliin jedhin daa'imman kun waa'ee amantaa isaanii baruu irratti dirqama. Waa'ee amantaa isaanii ammaa yoo barre waggaa guddatan baruu danda'an. Daa'imman amma laphee qulqulluu kanarratti waa'ee amantaa isaanii akka jajjabeessan kanumarratti ergaa nan dabarsaaf waraabisa. Waa'ee gaafii deebii keessan irratti immoo kanaaf daa'immaniif akka kan isin qopheessitan kana akka subscribe godhanii lallisan isaaniif dhaamsa nan dabarsa. Eshi daawwattoota keenya gaafii deebiin guyyaa har'aa faarfattuu Feenet Katamaa wajjin taasifne asuma irratti xumuraa marsaa lammaffaa yookaan carraa ishiin yeroo geetti immoo yeroo biraas deebitee sagantaa biraatiin haala adda ta'een wal arguu dandeenya obboleettii keenya jechuudha akkuma ishee isiniin jechaa jirtu YouTube kana warroonni subscribe taasisanii subscribe taasisanii namoota biraan illee share gahuudhaan like taasisuudhaan namoota hunduma biraan geechanii waa'ee amantaa isaanii daa'imman akka barataniidha isiniin jenna. Kanaaf guyyaa har'aa haala kanaan gaafii deebiin faana taasistee jirta obboleettii koo faarfattuu Feenet Katamaa waaqayyoon si haa eebbisu bara tajaajilummaa keetii si haa dheeressuun siin jedha guddaa galatoomaa.